كأيتين يا خيستي لما بيتي وان دم نسان هندن وديبسو فينا ديرو بيتي سرنا بيتي دلدلا almost amata dibbaol sidursani sammu nama keenya hidhanii falfalanii harkaa qabani dukkaana kee kana dukkaana unsahanii jechuun oduu afaan Oromooti dubbachuu baatee dhufanii ni bitanii jechuun bas supremacy dhufee jechuun wanni sana uftufachuudhaan dhufe daldala keessatti nama keenya siyaasaa qofaa miti apartheid diinagdeedhaan jira jeero tun taankii fi madfiin feetu tun dammaqeessoo feeti jechuun dammaqeessoo feeti. Tana beete nama biraa paartii biraatiif hogganaa biraatiif yakkuudhaatti rakkatina tuuni hanqina keenya deero hanqina keenya kaleessa hayyee kaleessa nu harkaa fudhatan arra yoo maallaqa keenya keessa deebifne bare isaanis meeshaa isaanii makiina fe'atanii takkaan gurguranii yaa'anii jechuudha. Almost magaalaan Oromiyaa hundinuu bar dhiisii dukkaanatti banachuu miti arra waardiyummaa harkatanii sodaachuu jira jechuudha. وارديوم دندامتي را خولوم خولومتاونو دندامتي سوغا let's make Oromia great again in barbaachisa because yo kanatti jabaatee gabbaatee dubbatte qofa ummata bineessa beetee fira dhokuu dandeessa jechuudha warra beetee hattuu fi saamtuu tana akkuma Trump kana garaa jabaachuu qofaan nu baasa jechuudha lifisfisii fi fasaamii taatee nama beete maalessi maga khadhattee sossobdee ushururu jettee miti jechuudha ushururuudhaan miti gadaan ushururaa xumuramee jira deero